Malayan karu lafa bishani mimmal lafa bishani mimmal lafa citan dabbaza lafa citan dabbaza lafa ditti bondalu lafa namni yartun tubbatte kawayyane lalatte akkamin ciise rafa akka dursete daafate Rabba fate mali tufi namana matan tu mate fate diga kenya digate gayom jale pitamna ori kenya gapate diga kenya digate tenye mali dumana Dhimmoota Oromoo gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoo irratti waan jennu qabna. Akkuma beekamu dhimmoota garaagaraa irratti namoota afeerree keessumsiisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as namoota lama afeerree jirra. Qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessa teeknikaa keenyaa Jaal Oolumaa waliin an Abbaa Malkaati. Qophii har'aatiif namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa kennaa turan lama afeerree jirra. Isaanis obbo Haayiluu Daargee toora Skypeetiin obbo Damissee Sardaa ammoo bilbilaan haasofsiifnee jirra. Duraan dursee maqaa Arsadee Miidiyaatii fi daawwattoota keenyaatiinan lamaan keessanuu galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Galatoomaa nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa. Baay'ee galatooman jedhamillee. Gaarii mee jalqabaa gaaffii fi deebii keenyaatti utuu hin seenin dura seenaa dhaloota keessanii bifa gabaabaadhaan akkasin nu ibsitan barbaannaa. Mee dura obbo Damissee irraan jalqaba. Obbo Damisseen eenyu? Namooti hedduun illee hin beekanii namooti tarii hin dhagayinii fi akka daawwattooti keenya hubataniif obbo Damisseen eenyudha? Namoota wallaasoo Oromooti bilisummaa Oromootiif dhaabbatan tokko keessa dhaabbatan faamilii akkasii irra hin dhufaa. Faamiliin koo duruma waan kana jajjalbaanii turanii cunqursaanii fi lafarraa ari'amuun isaan mudate. Waan akkasii wallaasoo gochaa turanii kanaafis dhiibbaan adda addaa irratti godhamee lubbuu isfarri dhaban jiru. Akkasiirra hin dhufaa. Faamilii akkasiirraa dhufee yoo namoonni mirga Oromootii dhaabbatanii walitti dhufanii haasawuu calqabanii carraa kana argannaan itti makame. Ani namummaa bilisa koo fi kan biyya kootii kan saba kootii barbaadu keessaa tokko. Kanuma seenan koo. Tolee galatoomaa fayyaa ta'a. Obbo Haayiluu gama keessanitti hin dhufa. Ani Mannagashaadha hin dhufa naannoo Sandaafa bakka jedhamu lafa xiqqoo Leenca jedhamtu takka kan dhaladhe mana barnootaa sadarkaa jalqabaa haga 8tti Sandaafatti baradhee san booda sadarkaa lammaffaa Finfinneetti baradhee achumaanillee itti fufee mana barnootaa injiinariin kolleejii galee achitti barachaa ture haga waggaa 4 baradhee san booda naannoo 1974 haga 75tti waa'ee Oromoo agawuu fi rakkoon Oromoo naagalaa dhufe. Meegaa gara sanatti hin ceenaa. Kan itti aanu qabsoo bilisummaa Oromoo kana yoom eegaltan isa jedhutu
jira kanaaf inni gidduutti isin dhaabee jalqabuuf jettaniittu. Akkamittiin hirmaannaan keessan akkam ture isa jedhudha gaaffiin itti aanu. Mee lafuma amma geessan irraati itti fufaa garuma keessanitti hin deebi'a. Ayyee ani qabsoo bilisummaa Oromoo akkuma siin jedhe yeroo mootummaan Haayila Sillaasee kufee mootummaan Dargii bakka fudhatu naannoo sani ijoollee Oromoo namoota Oromoo kan dammaqiinsa qabanii fi kan waa'ee Oromootii rakkatan kan waa'ee Oromootii dhimma waliin ooluu eegale achimarraa ka'een naannoo 1977 adda bilisummaa Oromoo keessatti hammatame miseensummaadhaan hojii qabsoo Oromoo keessa fedhiidhaan gammachuudhaan seenee haga baay'ee deemee jechuudha. Gaarii galatoomaa mee gara obbo Damiseetti hin deebi'a. Obbo Damisee akkuma sila kaastan egaa maatiidhuma miidhaa uummata Oromoorraa gahaa jiru keessaa sanaaf falmu keessaanii dhaladhee achumaanis immoo irraa qooda fudhachuu eegalee jettanii mee kana bal'isaatii nuu ibsaa. Inni kun Finfinneetti akka lakkoofsa warra faranjiitti 62 natti fakkaata Macaaf Tuulamni ijaarame. Anis Finfinneen jiran ture waldaa Macaa fi Tuulamaa kanarratti qooda fudhachuun jalqabe. Isaan dhaggeeffachuun jalqabe. Isaan dhaggeeffachuudhaan immoo waan isaan himatan waan isaan walitti dhufanii hunda dhaggeeffadhe kan dur caalayyuu immoo barmoota koos ilaalcha koos naa cimseera. Akkuma jaalalluun kaase yeroo jeeqamni impaayera Itoophiyaadhaa suni Haayile Sillaasee irratti jalqabamu ani immoo gara leebariin jira yeroo sana hojjetee bulaa biyya sanaa nama lammaffaa ta'een gaggeessaa ture. Yeroo sana hojjetee bulaanis warri magaalaa keessaa taaksii oofan fa'i hiriira bahanii hojjetee bulaan hiriira bahee guruppiin adda addaa kan amantees kan hojjetee bulus hiriira bahee isa keessatti hojjetee bulaa kana hiriirsinee yeroo sana akkasittiin involve godhee yeroo adda bilisummaa Oromoo ifatti of ijaaru jaarmaa kanaan hammatame. Kun egaa 74 gara walakkaati. Ergasii egaa naannoodhuma jaarmaa kanaan ture amma mana hidhaa dhaqnutti. Akkasittiin jalqabumarraa hin jalqabe egaa waa'ee yeroo namoonni Oromoodha naashinaalistoonni Oromoodha of gurmeessuun barbaachisaa ta'ee argame Macaaf Tuulamaa cufamuu isaati kan adda bilisummaa Oromoo uumee Macaa Tuulamaa karaa nagaa mirga Oromoodha karaa nagaa hiikuudhaaf of ijaaree ture. Yoo jaarmaa sana cufanii namoota jaarmaa sana geggeessanis miseensotas mana hidhaatti naqanii alternatiiviin biraan jiru karaadhuma humna politikaa ijaaranii biyyaa fi mirga Oromoo irraa fudhachuu impaayera sana irraa fudhachuu kan jedhu akkasitti kanan jalqabe 74 gara dhuma gara
torbaatamii sadii gara dhumaatti fakkaata yeroodhuma sanan gaa jaarmaa kana keessa hammatamee jechuudha. Gaarii mee gara obbo Haayiluutti deebi'a yeroo mana barumsaa gara yuunivarsiitiitti ceetan kana keessa sochii barattootaa keessaa qooda fudhachuu keessan kaastanii haala attamiitti sochii barattootaa kana keessaa qooda fudhattamee sanarraatii nu ibsitu haalli yeroo sanaa maal fakkaata gama mootummaatiin haalli barattootaa immoo maal fakkaata keessattuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sochiin barattootaa hedduu ifee mul'ata. Baranan yuunivarsiitii seenu calqabaa fi ijoolleen Oromoo baay'eetu seene. Ijoolleen Oromoo baay'een seenuudha akka ka'e warri adda bilisummaa Oromootiin walitti hidhannoo qabnu. Inni tokko kan irratti walii galle mana barnootaa san keessatti afaan Oromoo haasa'uu ka jedhu afaan Oromoo haasofti ijoolleen teenya humnaan haasofsiifna warra haasa'uu hin barbaannellee. Akkasitti Oromummaa magarsuu fi nama argitee namni bara sanii kun akka bara kanaa miti hadoodadha. Oromoodha jedhamuurra Itoophiyaa jedhamuu ka jaalatu ka isaa lu'u Oromoo jedhee ofimuu ka sodaatu waan baay'atuuf sodaa kana irraa haquu fi odoo karaa siyaasaan deemina afaan Oromoo haasofna bakka nyaannutti bakka laayibireerii deemnutti mana barnootaa bakka seennutti akkasitti ijoollee Oromoo akka afaan Oromoo haasa'an goone. Kana keessatti immoo nama shanshaniin namoota ijaarree bara san dura theory of Marxism Leninism ka jedhamutu jira isa barsiifna. Isaan wal barta nama waan san barsiisuuni dargiin nama isaa mormu nama karaa isaan deemne waan hidhuuf waan ajjeesuuf waan qaluuf wanna dargiin hin jaalanne hojjechuun hamtuu waan taateef bara ihaappatii fi bara wannoo hamaa wanna turee fi adda bilisummaa Oromoo hojiin hojjechaa turre hojii lafa jalaa waan ta'eef nama shanshaniin ijaarretti dura Stalin waa'ee saba cunqurfamaatii fi saba bicuu maal jedhee Lenin waa'ee mirga Oromoo waa'ee mirga saba tokkoo maal haasa'ee maal katabee warri mootummaan amma biyya bulchu kun immoo sooshaalistii waan ta'eef isaan immoo maal jedhu isa kana barsiifnaa jechuudha. Gaafa inni Oromoon mirga akkasii qaba jedhee Stalin Lenin jedhee gaafa isa fudhatu Leninii fi Stalinuu akkas jedhanii ka Oromootun immoo maalii jenneetti deemnaa jechuudha. Isa kana bira hoggaa dabarte bara san rakkoon ture gaafiin Oromoo gaafii sabaati moo gaafii sabbicuutii ka jedhutu jira. Isii tana bira dabruun illee rakkoodha. Hoo gaafiin Oromoo gaafii sabaati jette dargiinis warri jaarmaa siyaasaa ka dargii waliin deemanis kan akka Ma'isoon kan akka Maalireed hundi isaanii kan akka ihaappaa kan dargii mormanillee waan kana hin barbaadan. Kana waan ta'eef dura isa kana fudhachiisaa jechuudha. Inni kun darga ta'ee booda miidhamni ni dhufaa jechuudha. Gaafiin Oromoo gaafii koloniitii kan jedhu san bira dhaqxa. Gaafa akkasitti deemee sadarkaa kana sii gahee sagantaa adda bilisummaa Oromoo itti fudhattee itti baataa jechuudha. Inni kun hunda hoggaa hojjetamu naamusa hojii lafa jalaa hojjechuuf barbaachisu maal akka ta'e. Anaa fi si keessaa namni tokko hoo hidhame hundi keenya akka du'uuf deemnu isa kana barsiifta hin onnachiiftaa jechuudha. Hojiin yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa ture. Dammaqiinsi ijoollee Oromootiif kennamaa ture. Muddamaan odoon ta'in suutan nama calaltee keessaa baasuudhaan dura dammaqiinsa isaa sammuu isaa jijjiiraa. Gaafa sammuun isaa jijjiiramaa deemee sodaan irraa haqamee Oromummaan isaa kan magraa jiru ta'uusaa hoggaa argitu rakkoo Oromoo itti himta jechuudha. Rakkoon Oromoo hoo himamu eessarraa eegala. Finfinnee, Addis Ababa maal isinii, Adaamaan, Bishooftuun maqaan kun maal jijjiiramee, maaliifi nuyi afaan Oromoo
haasa'uu fi dubbachuun dadhabamee afaan Amaaraa rakkoon guddaan ijoollee Oromoo akka yuunivarsiitii hin galle dhoorkaa ture afaan Amaaraa dabruu dadhabu. Ati saayinsii addunyaarra jiru kan bitti sun kennitu hunda fidde afaan Amaaraa dabruu baanneen yuunivarsiitii seenuu hin dandeessu. Isa kanaan wanna mul'atu argite isa itti agarsiisuudhaan ijoollee Oromoo karaa adda bilisummaa Oromootti fiduun danda'ame akkasitti baay'anneen siin jedha. Yuunivarsiitii keessatti hojiin hojjetamaa ture isa kana boodagaa kadammaqanii sagantaa adda bilisummaa Oromoo fudhatanii waraana adda bilisummaa Oromoo wabootti makamanii waraana isa calqabaarraa haga hooggana dhaabaa warri gahan baay'eetu jiru. Wareegama guddaa kakafalan ka lubbuun isaanii dabarte hojiin yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa ture kana fakkaataan siin jedha gabaabumatti. Baay'ee galatoomaa. Mee gara obbo Damiseetti deebi'a. Isin ijaaramuudhuma waldaa Machaaf Tuulamaarraa kaastanii akka keessaa qooda fudhattan kaastanii sochiin fakkaataan akkasii waldaa Machaaf Tuulamaa keessatti attamitti deemaa ture? Walgahii Machaaf Tuulamaa akkuma beekamu Oromoon biyya sana keessatti gibira baasaa, gibirri baasu kun kan barnootaa hin baasaa, kan fayyaa hin baasaa, kan guddinaa hin baasaa. Garuu Oromoodhaaf manni fayyaan ijaaramu, manni barnootaan ijaaramu, guddinni illee hin jiru, karaan illee hin jiru, karaa Oromoon itti wal argu nagadaaf illee imaltuu dhaquuf illee karaan irra deemu hin jiru. Ganna illee Oromoon gamaa gamana jiru, laga guddaa gamaa gamana jiru. Amma birraan bari'utti waliin argu riqaallee laga irratti ijaaranii gamaaf gamanaa walitti gammachuudhaafis nagadaafis gaddaafis walitti dhufuu hin danda'ani. Isa kana bulchaan nu gargaaraan jiru mee ofuma keenyaaf gargaarraa jedhanii naannoo adda addaatti waldaa ijaaranii waldeenyi ijaarame kun naannoodhaan ijaarame naannoo Jibaatiif Macha jedhamu kanatti Koyaa Lamoon fa'i kan ijaaranii waldaa tokkotu jira. Karaa Aadaa Bargaa immoo kan Dajjaazmaach Kabbaree Buzunash fa'i ijaarantu jira. Naannoo Finfinneedhaa immoo kan Hayilamaariyaam Gammadaa fa'i fi Ijjataa Fayyisaa fa'i ijaarantu jira. Kophaa isaanii naannoo isaaniitti iskoola fa'i ijaarrannaa, kilinikii fa'i ijaarrannaa, karaa fa'i baafnaa jedhanii sochii yoo godhanii akka hubannoo isaaniitti akka hojiidhaa ka'anitti riisoorsiin namaas kan horiis gahaa ta'ee hin argamne booda walitti dhufnee humna tokko taanaa jedhanii karaa Hayilamaariyaam Gammadaa yaadni kun dhiyaate dura waldaa Jibaatii fi Machaa kan Aadaa kan Meettaaf Aadaa Bargaa kan immoo Tuulamaa naannoo Finfinnee kana jirutu walitti dhufe isaan erga walii galanii booda kunis hin ga'u jedhanii sanaan dura waldaa ijaarameetu jira kan Wallaggaa kan Gullallee kana oofisa qabu waajjira qabu isaan illee quunnamanii jarri kun wal ga'anii sochii calqabanii ammallee quubsaa ta'ee hin argamne maaliif Oromoo hunda walitti hin finne kan jedhuun biyya adda addaa naannoo adda addaa dhaqanii namoota yeroo sana turan jaarsolii yeroo sana turan
kakaasanii biyya hunda walitti qabuutti ka'anii Wallagga dhaqanii Lubbaboo, Jimmaa, Arsii, Baalee, Harargeellee, Sidaamollee dhaqanii namoota miseensa godhanii egaa gaaf tokko dheeratti waliga'iin godhamee dheera irratti walii galanii gaafa sana Oromoon tokko ta'ee soso'uu qabaa, tokko ta'ee afaan tokko mirga ofii fi rakkina ofii himachuu qabaa kan jedhu irratti walii galanii egaa sochiin akkasii yoo uumamu warri biyya Oromoodhaa qabate onaan qabate kuni gara poolitikaatti geeddaramuu danda'a gara fuulduraa kan jedhu sodaadhani waldaa kana hin cufanii namoota sinidhanii namoota akka Maammoo Mazammir Fayigaa hin ajjeesanii hin fannisanii balleessaa tokko malee inni kan fannifamee fi tokkoffaa Harar Akaadaamii keessatti Harar Akaadaamiidhaa nama giraajuweet gochuu qofa otoo hin taane achumatti barsiisaa ta'ee hafee barsiisaa ture booda loo iskuulii seenee achumaan Maccaaf Tuulama kana seene egaa yoo Maccaaf Tuulamni ijaaramu achi seenee aktiivistii ta'e isa yoo fannisanii nama immoo Seefuu Tasammaa jedhamu tokko pooyisiin godhanii baankii hojjeta. Gurbaan kun nama naannoo Dabra Biraane, Maammoo Mazammir nama naannoo Amboo kana akkasitti amma gaaddi bilisummaa Oromoo yeroo sana namoonni babbaratan ijoolleen bara sanaa adda walgahii Maccaaf Tuulamaa kana jala deemaa turani yuunivarsiitiis namoonni akka Boibsaa Guutamaa fa'i warri kunis akka Baaroo Tumsaa fa'i warri kunis warri naannoo adda addaa warri nan hin beekne jiru amma rakkinni Oromoodha poolitikaadhaan furmaata argachuu qabaa kan jedhuun adda bilisummaa Oromoo ijaarame yoo ijaaramu gaane hojjetee bulaa biyya sanaa keessan ture namoota hojjetee bulaa kana keessa waldaa hojjetee bulaa kana keessa jiru opportunity kanaan namoota Oromootti itti dhiyaachuudhaani waa'ee Oromoo itti himuu waa'ee seenaa isaatti himuu waa'ee cunqursaa Oromootti himuu akkasitti kakaasu calqabaaf immoo hojjetee bulaan sun gaafa inni meeyidee kana fa'i calqaba meeyidee bara dargii sana calqabame gaafa meeyidee sana calqabaa fi dhaadannoo Oromoodha afaan Oromootiin barreeffame waldeenyi sun namni hiriira ba'e sun fudhatee ba'e ani hiriyaa sanarratti hojjechaa ture egaa karaa hojjetee bulaa kana keessa naannoo nama hojjetee bulaa kana keessa jiru irratti hojjechaa ture amma mana hidhaa dhaqnutti akkasittiin involve godhe egaa bara sana. Gaarii baay'ee galatooma. Mee gara maayikii nuu cuftuu on keessan kana obbo Damise. Maayikii keessan nu dhufaa maayikiroofoonii sana. Xiqqoo sirriitti dhaga'an jiru waan inni ta'e hin beeku. Yekkoo isaatu dhaga'ama sirraati kanaaf hin jedhee. Tolee gaarii mee gara obbo Haayiluutti deebi'a. Sochiin barattootaa kun sochii waldaaf Maccaaf Tuulamaa kanatti hidhata qabaa walitti dhufeenya qabdu yeroo sana mee kanarraa naa ibsitanii? Yeroo sani waa'ee Maccaaf Tuulamaa hin dhageenyaani umuriidhaan jara kana waliin dhaabbadhe malee dardaran ture bara sanii amma walqixa dulloomnee obbo Damisee waliin kun waliin teenya malee kanaaf Maccaaf Tuulamaa keessa ijoolleen bara kiyyaa akka seenatti dhageenya malee qooda keessaan qabu ani personaalii qooda keessaa fudhanne hojiin inni hojjechaa ture sun naqabee ture
akka booda miseen jedhe wanta humna nuu kennu kan irraa kaan isa ta'uu isaa hin beekna. Gaafa sagantaa adda bilisummaa Oromootti odoon seeniin dura wanni barsiifnu waa'ee Maccaaf Tuulamaati. Kanaan ala akka miseensatti waraqaa fudhee walgahii isaanii dhaqeen beeku akkasumas irraa beekan siin jedhasi. Ayyee gaarii mee amma isee garuma keessanitti deebi'a asirraa jalqabdanii turtanii barattoota akka maaddeetti haala akkas ulfaataa sana keessatti socho'aa turan keessaati haalli yeroo hammaatu gara dirree qabsootti kan bobba'anii hoogganooti yeroo ammaatti lubbuun hin jirrellee wareegaman illee jettanii turtanii mee isa kana sochiin biyya keessaa sun haala akkamiitiiniti gufuu mudatee namoonni kunis immoo akkamittiin bahuu danda'anii mee isa kanarraati yoo hubannoo taatan isin immoo attam taatan? Lakkii wanni jiruttu ijoolleen yeroo san nu ijaarree yuunivarsiitii keessaa waraana adda bilisummaa Oromootti makamanii diina sodaatanii diina jalaa dhokachuu fi isaanirraa baqachuudhaaf hin deemne. Wanna ta'etu 78 walakkeessaa eegalee hoogganoon adda bilisummaa Oromoo isaan dhaabicha hoogganaa turan hoogganoota olaanan jechuudha. Bara sanii galgalatti galan. Inni kun namoota amma jiran keessaa Argalaasaa, Dr. Taaddasee, Leencoo hundi isaanii warra yeroo san guddafanii yookiin turanii deemanii Gadaa baay'eedha isaan Damisseen ana caalaa maqaa isaanii beekaa. Isaan kana ijoolleen yuunivarsiitii barbaadamanii deeman ramadamanii jechuudha. Dhaabichi hin barbaannaa ka jedhu ergine malee diinni dirqee hidhamuu fi qabamuu fi jedhamanii kan deeman hin jiran. Warra hafnetu seenaan kun akkamitti deema seete gaafa hoogganoon olaanaa kun deemanii addi bilisummaa Oromoo namoota duubarra turre fuulduratti nu fidee koree adda addaa dhaabe. Koreen kun maal jedhama yeroo sanii the urban wing of the Oromo Liberation Front jedhameeti koree 5 of jalatti ka qabu ijaaree jechuudha. Gaafa hooggan olaanaan sun deemu koree 5 kana keessaa ijoolleen yuunivarsiitii nama ijaaraa turree fi namoonni warra kana jalatti hojjechaa turan kan diinni hin beekne bakka isaanii fudhannee hojjechuu eegalle jechuudha. Yeroo kana ani koree 5 san keessaa koree tokko keessatti ramadame koreen kun maal jedhaa koree jaarma fi formaata miseensotaa jedhama. Organizational and Recruitment Committee jedhama yeroo san afaan Ingiliziitiin. Afaan Oromoo kun akkasitti hin guddanne bara san. Kanaaf Ingiliziidhaan itti maknaa katabnaa Ingiliziidhaan hojjechaa turre afaan Oromootiinis katabuu yaalla. Koree san keessan garee jechuudha. Maaliif jennaan namoonni jaarmicha hoogganaa turan hundi isaanii hin deemanii koreen amma adda bilisummaa Oromoo isa daggala keessa jiruu fi isa magaalaa jiru bakka lamatti qoodameeti ka magaalaa kana fudhannee jechuudha. Yeroo san ani koreen siin jedhu kana Organizational and Recruitment Committee keessa nama lammaffaa ta'ee hojii kanan eegalee jechuudha. Yeroo kana kan ijoollee yuunivarsiitii keessaa dhaabichi ka barbaadu ka ergine malee ijoolleen yuunivarsiitii keessaa deemanii lubbuu isaaniitti sodaatanii ka deeman hin jiru. Haga kana jeeqamni hin turre. Jeeqamni ka turee fi ka mana hidhaatti nuti geesse erga hoogganoonni deemanii booda akka hoggaa tokkoo sadii erga hojjenne booda hundi keenyaa hidhamne. Inni kuni amajjii 1980 irratti jechuudha. Haga kana hojjeteen hojii jaarmaan siin jedhu kana amajjii 22,1980 anis Damisseenis akka nama 200 ka taanu mana hidhaa gallee the urban wing of the Oromo Liberation Front ka jedhu suni hin caccabee jechuudha.
miidhaan kan dhufe akkasitti ijoolleen yuunivarsiitii gaa akka ati yaadde sana don ta'inni namoonni amma jaannadii warri biraas kan maqaa isaanii illee yaadan baay'ee nama baay'een kadeeman yeroo sanii barbaadamanii fedhiidhaan malee diin irra gahee diina jaraa baqachuudhanii miti jechuufan. Tole gara obbo Damiseettiin deebi'a. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa egaa haala sochii keessatti godhamaa ture gara siyaasaatti deemuu isaarraatii mootummaan hordofuurraa waldaan sun cufamee isa jedhu kaastanii turtanii. Ergasii yoo sochiin keessan akkam ture? Sirriitti dhagaan jiru irra naa deebisaa jaalleeko. Ergi waldaan Maccaa fi Tuulamaa mootummaadhaan cufame mootummichi sochiin kun gara siyaasaatti deema jedhee sodaa qaburraatti ergi cufee sochiin keessan waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessattis ta'e waldaa hojjetee bulaa keessattis carraaqaa turtan attam ta'ee haalli keessan garamitti deeme jechuuf hin jedhe. Kana deebisuu koo dura waldaa hojjetee bulaa kan biyya Waarsoo kana kan biyya Waarsoodha ofiisa qabu tokkotu jira kan warra kooministii kuni isaan wajjin illee biraanchii tokko wal barsiisee akkasitti quunnamtiin yeroo sana Waarsoo wajjin fayyeen ture yeroo sana isa kanas waliin hojjedheera. Kan biraa waldeenyi Maccaa fi Tuulamaa gaa erga cufamee booda karaa nagaa seeraa feeran gurmaa'anii bulchaatti yaada ofii rakkina ofii himachuun akka hin danda'amnetu barame. Inni kun gara politiksaatti deemee gaa politikaan sunis biyya sanatti mirga akkasiin jiru lafa jalaan gurmaa'uun dirqama ture. Lafa jalaan yoo gurmaa'u sana ammas cheenidhuma moo'ee faa wajjini waldaa hojjetee bulaa kana gurmeessaa barsiisaa mirga isaas barsiisaa dammaqsaa akkasitti turame. Isa qofa otoo hin taane waldeenyi hojjetee bulaadhaa muuxannoo yeroo dheeraa qaba. Kanaaf yeroo mahigamaan waldeenyi qotee bulaadhaa ijaaramu sanallee waldaa qotee bulaa sana quunnamuudhanii dammaqsuudhanii isaanillee barsiisuudhaanii waan guddaa hojjennee turre. Kan hojjenne immoo isa kana Gazaa'in Kaasaa'uun nama jedhu inni itti aanaa waldaa hojjetee bulaa sanaa foreign relation quunnamtii alaa isatu hojjechaa ture. Isa wajjin mahigamaa yeroo ijaaramu ijaarsa isaarraa ka'ee qubannaa isaarraa ka'ee oofisa yoo waajjira yoo Finfinneetti banatanii waajjira barbaaduu fi quunnamtii godhamee akkasitti dammaqsuudhani waa baay'ee hojjenneerra. Garuu namni dura dhufee waldaa sana geggeesse nama Abdallaa Soonessaa jedhamu. Namni kun durii loltuu keessa nama ture loltuu biyya sanaa keessa achi ba'eetti biyyatti deebi'ee yeroo sana biyya jira yoo mahigamaan ijaaramu kana nama kanatu liidarshiippii fudhatee yoo waa'ee Oromoo kun itti ka'u xiqqoo nurraa baqatee dargiidhuma jala seenee isappaan sana seentiraal koomitii ta'e booda
akkasitti xiqqoo gargar fagaanne malee Maisamaa keessa illee nama hedduun horatameera. Namni hedduun immoo Maisamaa keessayyuu warri dammaqii guddaa qaban hin turani. Isa kana gaa yeroo sana kan hojjetame amma mana hidhaa dhaqnutti naannoo kanatti hojjetamaa ture. Kanaaf miseensa hedduun horatamee ture. Dammaqiin gaariin dhufee ture. Egaa booda dargiin namoota adamsuutti ka'ee yeroo sana karaan itti seeraan hojjechuu dandeenyu uummachuudhaaf warra saawuzii kanaa wajjin namoota cunqurfaman akka keenya namoota walaayitaa, Kambaataa, Haadiyyaa, Sidaamaa, Geediyoo namoota saawuzii jiran kanaa wajjin qunnamtiin godhamee paartii Icaat jedhamu tokko paartii cunqurfamoota Itoophiyaadhaa kan jiru tokko ijaaramee ture. Isa keessatti liigaal foromii fudhannee namoonni nama barsiisanii kaadiroonni kan hojjechaa turan kabarii kanaan ture. Booda dargiin nama adamsuutti ka'ee nama adamsuutti gaafa ka'amu egaa Liberation Armiin kun ijaaramuu isaa ijaaramee otoo hin jabaatin namoonni magaalada adamfamanii gara fiildii dhaqanii fiildii erga dhaqanii egaa risoorsii adda addaadhaa koomitiidhuma Finfinneetu ture kan jaarmaa kana geggeessu kan Mulugeetaan fa'i Hayiluun fa'illee keessa jiranii karaa kana wanda Yohaannis Hullee fa'i keessa jiranii karaa kana wanti qorichillee yoo ta'ee horiillee yoo barbaachise karaa kana gaa hojjetamee fiildiidhaatti gargaarsi kennamaa ture. Erga miseensonni magaalaa keessatti politikaa irratti, loojistiksii irratti, faayinaansi irratti, gurmuu irratti hojjetanii erga diina harkatti kufanii booda egaa namoonni fiildii jiranis hin rakkatanii gargaarsa sin dhabanii risoorsii sin dhabanii nuyi akka jirrutti koomitiin magaalaadhaa mana hidhaa dhaqee kana keessa darbameeti egaa 99 kan wal arguun danda'ame goroopin gareen tokko dhiya jira gareen tokko ba'aa jira wallaasoon Oromoos magaalarraa faffagaatee warri silaa magaalaa keessatti qabsoo cimsuu jaarmaa cimsuu danda'an diina harkatti kufanii akkasitti 91 gaa wal argane inni immoo chaaptarii biraatii karaa sana wallaasoon calqabame yeroo arganne naannoo sana dhaquu dandeenya. Isa kanatu godhame egaa wanti yeroo sana humni keenya danda'e hunda kan goone karaa kana. Gaarii baay'ee gaarii dhagaa kun dadhabbii ulfaataadha yaalii guddaadhas mee egaa 1980 keessa gara namooti hedduun hidhaman isa jedhu lamaan keessan iyyuu kaastaniittu mee haala mana hidhaarraati hanga tokko haasofneeti gara chaaptarii amma jettanii kanatti ceenaa obbo Haayiluu mee gara keessaniin achirraan jalqaba haalli mana hidhaa egaa ulfaataadha hammam akka rakkisaa ta'e beekamaadha. Cinqii meeqaa wareegama meeqaa qabdii mee kanarraati hanga tokkorraa waan nu ibsitan. Gaarii ani waa'ee mana hidhaa haasa'uun jaallu. Gaasa jettee mee agar danda'u nan haasa'a.
falmata lakkisu hidhaafi ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu guyyaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu gabrummaa jalatti oromoon isa suu hamma bilisummaa bu'uura siransu qabiitiifan nuufi ajjeesu lameenuu jiraachu hubatee bobbaaye hubannin deebisu. Namni hidhame tokko maal dhabaa ka jedhu sabni beekuu barbaachisa. Maaliif manni dhaa uumamee? Maaliif namni hidhamaa? Nama akkamiitu hidhamaa? Ka jedhu kana hoo argite namni dhalate tokko uuman lafarra jiru uuman addunyaarra jiru tokko sochiidhaaf mirga qaba. Mirga kana namuus hin kennu. Kanaafi hidhamuun mirga kana sirraa fudhata calqaba. Inni kun nama ala jiruu fi nama akka keenya akka ammaa kana deemuuf laafaa fakkaata waan guddaadha. Isa kana si dhabsiisa manni dhaa. Ka dhibii nama jaalattu nama waliin guddatte nama waliin jiraattu maatii kee fira kee irraa si adda si godha jechuudha. Kabiraa hawaasa keessa jiraattu keessaa si baasa. Hojjettee jiraattu, barattee jiraattu. Kanaafi akkasitti sammuu kee doomsa. Egaa karaa kanarraa hoo deemte waa baay'ee haasa'uu danda'ama. Manhidhaa kana si godhu achi keessa seentee ani wattaadarri darbii nu godhu sitti niminiin dura namuu waa'ee mana hidhaa hoggaa yaadu kana yaadachuu qaba. Mirga namaa qabu sirraa fudhata. Addunyaa irratti namni balleessaa saniif mirga kana dhaba. Biyya Habashaa san keessatti ofii odoon balleessi homaan godhin ani Haayiluudha, ani Damisteedha, ani Oromoodha jechuu keetiif qofa waan Habashaan jedhe dhageessee fudhattee ani jalaa buluu diduu keetiif kana hunda dhabda jechuudha. Qabsaa'utti citee cabee itti baqee lubbuun to'aa baatu. Haram bilisummaa dhibeedhaan beeyta takkee lubbuun ture gama tarkaanfata. Karaa homuradhe mudhii jabeeffadhe hidhaa fi ajjechaan guftuu lubbuu koote. Irkana agafal manna nimona irrenu tayyarab numosis nuwala bomsi irrenu tayyarab numosis Inni kuni Bodo kalumarata ami waa'ee manatti isa kanarraa gaabaan maal ta'e 1980 ani warra dura hidhaman keessatti kanatti fakkaate amajjii 22 hidhame halkan hogguma dhufanii namni bakka adda addaatti qabame mana isaatti qabame jira karaarra oduu deemuu qabame jira kan akka kiyyaa yuunivarsiitii doormitarii keessa qabame jira nama kana hunda hoo qabanii biyya amma keessa jiru kanatti karrasitti rukutanii seenuu mana murtiitiin waraqaa qaba kunoo kanaafan faadaas eegaa karrasirra rukutisiidha inni suni doormitarii sani laal miilan dhiitee galee akka jirutti qabee sibiila nutti akka konkolaataa isaanii bira haga geessutti si dhiitee achumaa eegalaa jechuudha. Mataa kee si sodaachisu qaama kee miidhuu humna qabaachuu isaanii
ati akka uumaa humna hin qabne sitti agarsiisu achirraa eegalaa jechuudha. Eegalee karaa isaan si deemsisan deemtee mana hidhaa kana bakka inni ta'e hin beekamu achi dhaqxee ni amma hoona fudhatte halkan sa'a 3 walakkaa qorra Finfinnee san keessatti maakalaawin taa'e haga ganama guyyaa sa'a 13 qorri halkanii aduu ganama narratti ba'ee kan booda mana hidhaa naannoo sa'a 4 jedhee mana hidhaa seentee dabbasaa sirraa haadhu. Inni kun maal jedhama afaan Amaaraatiin bara sanii qalbi gafafaa jedhama. Gogogaa isaas yaadaniin galtaa jireenya mana hidhaa akkasitti deema jarana eessarratti dhaabna ga'a. Isa kana erga dhaqee booda ani wannan yaadadhu keessaa. Kana hunda ta'ee hoggaan galu manni ani keessa jiru afuriin kaarimeetirii 16 turte nama 47 waan ture achi keessatti. Rafuu hin dandeessu qaqqalloo aljadii hodhanii dhagaa qaqqallootti naa kennanii isii keessa seentee rafta sik jedhama seenee rafeen ani wayin dadhaaree halkan alambuulee guyyaa durran olee nama sadirra afamee rafee jennaan namni kun nu fixee jedhanii odoon dhaga'iin bule ganam. Egaa achirraa eegala nama kaarimeetiriin 416 jechuun mana hirriibaa keessa amma keessa jirtu kanatti xiqqoodha. Nama sabii jaatti torba keessa. Darbiin hoosiin nyaata dhugaatii si kennu. Waggaa 10 guutuu mana hidhaa keenyu abbaa haayiluu fi haadha haayiluutu nu gaafata. Adamsee illee akkasuma. Haga baranaa kana Oromoon waan hin dammaqiniif Oromoon dhufee sin gaafatu fira kee yoo ta'e malee maaliif hin sodaata? Amma bararaa mana hidhaati aboo jedhee Oromoon iyyu kun bakka inni mana seeraa dhaabbatutti dhaqee kakkarra dhufee dhaabbatu kun mana san hin jiru. Waa jirta jechuudha. Inni kun hundi ta'ee namni waliin hidhamne suni waggaa 10 haga 13 turan natti fakkaata warri dheeraa turanii kana hunda ta'ee kaayyoo kan dongalle ba'e. Manni dhaagaa kana fakkaata mee asirraa ittaaseen. Ayyee mee gaaffii makanan isin gaafadha obbo Damise. Egaa akkuma beekamu magaalaa keessatti namoonni hojjetanii hundi keenyayyuu diina harkatti kufneerra hojiin silaa qabsoo Oromootii oolu tajaajilli qabsoo Oromootii oolu gufuu guddaatu mudatame. Kanaaf wallaansoon immoo caakkaa jirullee rakkina guddaatu irra ga'ee nu hidhamuu keenyaaf akkuma duratti kaase karaa loojistiksiitiin hin gargaarraa, faayinaansiin hin gargaarraa, gurmuudhaan hin gargaarraa, politikaa hojjechuudhaan quunnamtiin alaallee karaadhuma magaalaa kana hojjetamaa ture. Haa ta'u malee hidhamuun keenya gara biraatiin immoo waan carraa gaarii uumeera. Carraa gaarii kan uume kanan jedhu maal inni qotee bulaarraa ka'ee barataarraa ka'ee hojjetaa bulchaatirraa kan biyyarraa ka'ee nama taayitaa adda addaa qaburraa ka'ee maqaallee yoo dha'uu baanne kana hundatu waan keessa hin jiru namni amanteellee qotee bulaan hundisaa hojjetee bulaan barataan kan baratee kan hojjetu kan keessa jiru kanaaf namoonni immoo taayitaa gurguddaa irra turan waan turaniif hidhamuun keenya naannoo diinatti jeeqama guddaa fi sodaa guddaa uumee ture. Isaan akkasitti
iyaanne ture yoo kana godhani sanaan dura akkuma hundi keenya iyyuu beeknu jaarmonni poolitikaadha kan bara sana ijaaramani kan adda addaa kan alagaas kan oromoos hedduutu jiru jaarmota kana adda kan tiriitir taane mana hidhaatti warri shaabiyaa jiru TPLF jiru EPRP mi'eessoon jaarmonni adda addaa kan poolitikaadhaan hidhiiwwan jiru achi keessa nutti xiyyeeffatanii turani jara sana yoo investigeet godhani maal jedhuuni biyya haadha keessanii gantanii jedhuuni biyya sanaan nuun immoo Itoophiyaa balleessuudhaa fi Amaara balleessuudhaa fi waan akkasiiti kan kaasanii nuun lolaa turan. Kanaaf sodaa guddaa uume suni magaalaa naftanyaa kan Finfinnee kana qofa otoo hin taane paalaasiidhuma Minilik keessattu achitti waan hidhamneef baay'een keenya shookii guddaa uume isaan jidduutti qoqqoodama uume wanti nurra gahaa ture akkaataatti nu qorachaa turani akkaataatti gara jabeenya kan hin jedhamneen nu reebaa torchi nu gochaa turani nu beelessaa turani akka firan arganne akka uffatan arganne akka nyaatan arganne godhaa kan turani nurratti xiyyeeffatan waa baay'ee namni guruuppiin mana hidhaa sana jiru kan galaan qabne kan Oromoo qofa warri kun hin gaafatamu galaan hin dhufaa fi warri isaanitis galaa dhiyeessuu danda'u nuyi garuu amma waggaa torbaatti firas hin arginne firris jiraachuuf du'uu keenya hin beekani akkasitti turre waggaa 6 booda waggaa 7 booda kan firri dhufee daqiiqaa 30 isin arguu danda'a kan jedhamne sana booda sodaa guddaatu ture sodaa guddaan suni maa inni tokko wanti nurra ga'u magaalaa keessatti odeeffama jedhu warri ana jiran booda akka dhageenyetti namni mataan nama torchi ta'ellee magaalaa keessatti abalukkas godhaniiru kan jedhu magaalaa keessa jira magaalaa keessa qofa otoo hin taane loltuu dhumti dargii eegu special force kan jedhani hedduun isaanii namoota Oromooti jarri kunillee erga beekanii booda akka isaanii aarii qaban irratti mul'ata yeroodhuma nu eegannu opportunity tokko yoo argame waa nutti daddarbatu kophaa yoo alagaan Amaarri Tigreen bira hin jiraanne nu dubbisu fa'i akkam bultan jedhu nu dubbisu fa'i waan akkasiitu ture shookii guddaan uume kuni maa inni namoonni hidhaman suni qotee bulaa barataa naggaadee namoonni adda addaa beekaan tajaajila biyya sanaa keessallee kan jiru hundi waan keessa jiru namoonni taayitaa gurguddaa qaban waan keessa jiraniif kuni baay'ee isaan shooggodhe isaan shooggochuu sana akkamitti hubanne yeroo nu qoratani maqoota namoota biyya sana tajaajilan takkaa tulluurraa jalqabee Dabalaa Diinsaa Jeneraal Damasee Bultoo Jeneraal Marid Nugusee Raggaasaa Jimaa
kan kana fakkaatani biiroo sana keessa isaan tajaajilaa jirani maqaa isaanii nutti dhiyeessanii abalu beektu ani gaafatameera ofii kooti gaa adda addaan nu gaafatu liistii nama 100 olii fidanii kan dabalaan takkaan keessa jiru warri nama maqaa dha'ee fi kan 100 lakkaawwaman namoota liistii fidaniiru. Kana qofaa miti yeroo Isappaan itti of ijaaru 1984 waraqaan liistii qabu tokko Isappaa ijaaruudha warra kaadhimatan namoota Oromiyaa keessa liistiin gaazexaa irratti bahee ture addis sartoo addar kan jedhu irratti isa nu seensisanii namoota keenya waamanii jara abalu beektuyi jedhanii gaafachaa turani isa kana hunda gochaa turan kan biraa mana hidhaatti erguma qorannaa keenya finne booda yeroo biiroo qorannaa sabaa fi saboota irratti godhaman kan jedhu biiroo akkasii gaafa banani nama maakalaawii jirra yeroo sana nama maakalaawii bulchu sanatti himame Mangistuu irraa jedhame waan kana irratti biheerasab institution kan jedhu sana isa irratti yaada akka kennani Mangistuun ajajeera yaada kennaa jedhamnee gaafatamne yaada sana egaa wal arginee yaada kennuudhaan wal arginee mari'achuu qabna akka wal arginee mari'annu nu hayyamaa jedhamee mana maakalaawii sana mana hidhaa lamatu jira mana olaanu mana gadaanu kan jedhu bakka lamaanuu warri jiru walitti dhufnee akka haasa'uu dandeenyu nu hayyamaa jedhamee hin hayyamanii irratti haasa'amee wanti irra ga'amee kun egaa akkuma qorannaatti nutti dhiyaate jechuudha. Amma maali yaaddu kun waggaa 7 ol isiniin toorsi isin goone amma maali yaaddu geeddaramtammoo hin geeddaramne haaluma durii keessa jirtu moo kan jedhu beekuu barbaadanii kana nutti dhiyeessanii booda namoota ufuma keessaa gaa namoota deebii sana qopheessanii filatamanii namoonni kun gaaffiin Oromoodha gaaffii koloniiti. Gaaffii kolonii kana piraaktikaali yoo deebisuu dandeessani gaariidha biyya ofii keessanii qofa otoo hin taane biyyuma biraatiifuu barnoota ta'uu danda'a. Gaaffiin Oromoo gaaffii koloniiti. Gaaffii kana deebisaadha kan jedhutu barreeffame peejii tokko irratti deebi'eefi jechuudha. Kanaaf namoonni hidhaman suni akka namoota biraa guruupii biraa argineerra guruupii baay'ee kan mana hidhaa sanatti warra hidhame keessaa jejjeeqamanii jara warra isaanii wajjin kooppareet gochuu warra waliin hidhamanii irratti oduu dabarsuu oduu funaanuu irratti himuu waan akkasii ture. Nu keessa garuu akkas waa tokko hin turre soonis ta'ee guruupii ba'e guruupiin suni warra wareegamanii ala warri lubbuu nafanii akkasitti sooni ta'anii kan ba'ane. Kanaaf inni hundi shookii guddaa itti uume ammas hin geeddaramne kan jedhuuni hidhamuun keenya wallaansoo Oromoo yaahuubu malee qooda wallaansoo Oromoo keessatti fudhachuu qabnu itti gufuraa ta'u malee garuu hidhamuun keenya alagaa biratti diina biratti baay'ee shookii uume. Isaan gidduutti immoo
waliigaltee dadhabbiin uumamee ture gara dhumaarra toorchiidhaanii namoota amansiifatanii kan jedhu kunoo odeeffamaa jira. Asittis kunoo asumayyuu nu keessa jiru jedhanii kottati waan itti amantan nuu kennaa jedhanii gaafataniiru. Wanni itti amannu waa'ee Oromooti, waa'ee Oromoo furmaata kennaadha kan jedhutti deebi'amee fi mana hidhaatti isa kana ta'e warra galaan qabne keessaa tokko, warra uffanni hin dhufneef keessaa tokko, warri firri dhufeen gaafanne keessaa tokko biyya keenyatti qe'ee keenyatti akkasitti bakka namni biraatti hidhamu mana hidhaa seeratti nu dhiyeessuu dhiisi mana hidhaa seeratti illee kan Karchallee jedhamutti illee nu geessaa jennaan hin didanii inni immoo akka nuyi namoonni nu keessaa Karchallee hin dhaqne keessumattuu namoonni murtaa'an tokko akka Karchallee hin dhaqne Fiqira Sillaaseetu xalaadhaan maakalaawii sanatti barreesse hin erginaadhaa Karchalleetti achii baasanii fudhatu kan jedhu kan nu marsee jiru Oromoodha. Achii fudhatanii deemuu kan jedhu dhowwatamee mana seeraan warri Haile Sillaasee illee Karchalleetti hidhamanii nuyi isumallee didanii waan akkasii ture. Addatti nu geggeessanii jechuun warra hidhamee mana hidhaa sana jiru Shaabiyaan hin jira, TPLF hin jiru, EDU'n hin jira, jaarman adda addaa mi'eessuun EPRP kana ala tiriit nu godhanii akka diinatti tiriit nu godhanii garuu ani mataa kootiin kanan dur hubannaan dur qabu dammaqqiin dur qabu komitimentiin sanaan dura hidhamuu koo dura qabu caalaa na hidhachiisanii na baasanii. Kumaan godhin ani Haayiluudha, ani Damisteedha, ani Oromoodha jechuu keetiif qofa waan Abashaan jedhe dhageessee fudhattee aan jalaa buluu diduu keetiif kana hunda qabdaa jechuudha. Mudhii jabeeffadhe hidhaa fi ajjechaan dhuftu lubbuu kootee. Birkannaa agafalmannaa ni moona irreenuu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi irreenuu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi irreenuu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi irreenuu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi. Qophii keenya kutaa lammaffaa yeroo biraa itti deebinaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qulqullina sagaleetiif dhiifama siin gaafachaa. Qophii keenya har'aa kanumaan xumurraa keessummoota keenya maqaa sadee miidiyaatii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin nan galateeffadhaa. Hayyaataa galatoo. Soda olun jiru
Wayyaan kaaruu lafa bishaani mimmaan lafa bishaani mimmaan lafa citaan dabbasaa lafa citaan dabbasaa lafa dittibboon dalluu lafa namni yartuun tubbatte ka wayyaanni ilaallatte akkamiin ciisee rafa akka dursee deende dhaabate muuxanuu rabbaafatee maali tuffii namana maxxantuu maaddeeffate dhiiga keenyaan dhigatee gayoom jalee bitamna horii keenyaan gabbate dhiiga keenyaan dhigatee teenyee maaliif dhumanna